Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin rakkabuu sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee qabnu isin beeksifna. Jalqaba oduutu isiniif dhiyaata. Karoora Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuu sirni biltsiginnaa of harkaa qabu irratti qophiin qindaa'e oduuttaanuu gama keessan ga'a. Dhumarratti ammoo dhimma Oromoo miidiyaalee irraa kan jedhutu keessummeeffama. Mata duree kana jalatti haala yeroo ammaa uummata Oromoo irratti marii YouTube chaanaliin SNN obbo Ibrahim Ganamoo fi Dr. Dassaalany Guyyoo waliin taasise kutaa jalqabaatu dhiyaata. Jalqaba hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jecha gama oduu yeroo kanaaf qabnutti hin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Sirni nama nyaataan PP ilmaan Oromoo erga hidheen booda hidhaa irraa baasee rashanuu akkuma itti fufeetti jira. Tibbana humni nama nyaataan kun godina Shawaa Bahaa Ona Liiban Cuqqaalaatti ilmaan Oromoo hedduu to'annoo isaa jala erga oolcheen booda hidhaatii baasee ajjeesuun reeffa isaanii dirree irratti bineensa nyaachisaa jiraachuu odeessi arganne ifa taasisa. Hidhattoonni sirna nama nyaataa kun maqaa opereeshinii geggeessuu jedhuun garasitti bobbaafame guyyaa guyyaan ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jechuun hidhaatti erga guureen booda hidhaa irraa baasee rashanuu keessa beektonni himan. Hidhattoonni PP kun ilmaan Oromoo bakka mankuusaa dhaabbata Azeer Construction jedhamuun beekamutti geessanii rashanuun reeffa isaanii bineensa nyaachisaa jiraachuus odeessi kun dabalaan ifa taasisa. Onoota ollaa Liiban Cuqqaalaatti kan argaman Dugdaa fi Booraa keessatti haalli wal fakkaataan adeemsifamaa jiraachuun kan barame maqaa opereeshinii geggeessuu jedhuun torban lama as sochiin geejjibaa marti dhaabbatee hawaasni goolama jabaa keessa jiraachuu fi ba'anii galuun illee hanqataa jiras jedhu. Haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Lixaa onoota akka Jaarsoo fi Baabboo naannoo Najjoo irraa ilmaan Oromoo hidhaa irraa baasanii ajjeesuun gara magaalaa Najjoo dirree kubbaa yookaan istaadiyeemii duraaniitti reeffa isaanii gatuun bineensa nyaachisaa jiraachuu odeessi gamasii sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa taasisa. Walumaa gala maqaa namoota kunneenii adda baafachuun akka hin danda'amnes himamee jira. Ilmaan Oromoo qormaata kutaa 12ffaa qoramuuf gara yuunivarsiitii imalaa turan lubbuun dabruu dabalatee balaa garaagaraa saaxilamaa jiraachuun barame. Guyyaa dheengaddaa muddee 25 bara 2022 godina Wallagga Lixaa magaalaa Qilxukaarraa irraa barattoonni qormaata fudhachuuf konkolaataa fe'umsaa biiraa fe'ee jiruun gara yuunivarsiitii Asoosaa osoo imalaa jiranii ittiin galagalee lubbuun barattootaa hedduu dabruun dhaga'ame. Akkasumas lixa Oromiyaa godina Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti onoota argaman keessaa barattoonni qormaata kanaaf gara yuunivarsiitiitti ramadamanii imalaa turan geejjiba dhabuu irraa ka'e balaa beelaaf saaxilamuu fi yeroo barbaadametti bakka ramaddii isaanii ga'u hanqachuun rakkoo hamaa keessa turuutu barame. Qaamni ani mootummaadha ofiin jedhu kun imaammata barnootaa jijjiiruu maqaa jedhuun qareeyyii Oromoo balaa hamaaf saaxilaa jiraachuu fi barnoota isaaniittillee boodatti hafuu akka ta'an irratti hojjechaa jiraachuutu mul'ata.
Gosa duguuggaa sanyii keessaa tokko ka ta'e dargaggootaaf daa'imman umuriin xiqqaa humnaan adda waraanaatti fe'uun tooftaa sirna PP'n baafatee jirudha. Haala kanaan muddee 26 bara 2022 godina Qellee Wallaggaa Onaga'oo Qeebbee keessatti qaamni ani mootummaadha ofiin jedhu hidhattoota isaa humna raayyaa ittisa biyyaa itti bobbaasuun mana uummataa irra bulchee ijoolleef dargaggoota ukkaamsuun utuu maatiin duukaa bu'anii kaambii Qeebbee keessatti walitti qabee jiraachuu odeessi arganne ifa taasisa. Ona kana jalaa gandoota akka Jogee Walwalloo warra jirru guddattuu Qeebbee fi qoree Maariyaamii faa irraa yoo ta'u kanneen dafanii shira biltsiginnaa dhaga'an ammoo qeerraa baqatanii rakkoo hamaa keessa jiraachuutu barame. Hidhattoota kana waliin ta'ee adda durummaan kan gocha ammeenyaa kana ola deemtota irratti dalagaa jirus bulchaa onichaa Jamaal Lama jedhamuu fi dhimma nageenyaa onichaa Haftee Ittafaa akkasumas gaafatamaa PP Moosisaa yookaan Namoomsaa kanneen jedhaman ta'uun barameera. Godina Qellee Wallaggaa Onaga'oo Qeebbee kana keessatti kabara dargii olitti ijoollee ukkaamsee gara adda waraanaatti ergaa jiraachuun qaama biltsiginnaa mul'achaa jiras jedhu jiraattonni. Oduu xumuraatiin loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni Amaaraa Tigraay keessaa hin ba'an taanaan nagaan akka hin jiraanne aanga'oonni Tigraay ibsan. Loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni Amaaraa naannoo waraanaan miidhamte Tigraay keessaa hin ba'an taanaan nageenyi waaraan Itoophiyaa keessatti mirkanaa'uu hin danda'u jechuun bulchaan naannoo Tigraay Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbachuu BBC'n gabaase. Tigraay keessatti walakkaan nagaa ta'e walakkaan ammoo weeraruun uummata jumulaan fixuun fudhatama hin qabu jedhan Dr. Gabratsiyoon. Aangaan Tigraay kun kan akka dubbatan wayita jila mootummaa federaalaa kan erga waraanni waggaa 2 dura eegale yeroo jalqabaaf tibbana Maqalee daawwateef wayita ibsa kennanitti ta'uu BBC'n ifoomsee jira. Waliigaltee waraanaa ture karaa nagaatiin furuuf ji'a dabre keessa irra ga'ame waa'ee loltoota Eertiraa baay'inaan Tigraay keessatti argamanii wanti kaase akka hin jirre ni yaadatama. Kun immoo dursaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan TPLF fi Dr. Gabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin guddoo mufachiisuun ibsameera. Namoota TPLF bakka bu'uun marii irratti hirmaatan keessaa tokko ka ta'an Ambaasaadar Wandimuu Asaamarew dhimma loltoota Eertiraa daangaa Itoophiyaatti ce'uun Tigraay keessa jiranitti qondaaltota mootummaa jaarsolii biyyaa fi abbootii amantaa dubbisuu himan. Loltoonni Eertiraa haga hin baanetti nageenyi waaraan milkaa'uu akka hin dandeenye hunduu kaasaniiru. Mootummaan Itoophiyaa loltoota Eertiraa fi hidhattoota Amaaraa naannoo kana keessaa akka ba'an ni hojjeta abdii jedhu uumneerraa jedhan Ambaasaadar Wandimuun wayita BBC Tigiriinyaatti himanitti. Jila qondaalota mootummaa federaalaa gara simalan keessaa ogeeyyii teeknikaa fi baankii 17 ta'an irraa kan hafe warri kaan gara Finfinneetti geggeeffamuu Ambaasaadar Wandimuun BBC'f gabaasaniiru. Loltoota Eertiraa fi hidhattoota Amaaraa naannoo Tigraay keessaa baasuun maaliif dadhabame hanga yoomiitti itti fufa ka jedhuu fi waa'ee hidhannoo hiikkachuu humnooti Tigraay kan gaafataman Ambaasaadar Wandimuun. Loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni Amaaraa Tigraay keessaa ba'uun humnoota TPLF hidhannoo hiikkachiisuu waliin walitti akka hin dhufne ibsan. Meeshaalee waraanaa gurguddoo bakka tokkotti kuusnee qaamni walaba ta'e akka dhufee sakatta'u ni taasifama erga jedhanii booda amma nuti meeshaalee kunneen walitti kuusaa jirraa jedhan. Yoo hidhattoonni kunneen Tigraay gadhiisanii ba'an ammoo bakka sakatta'uuf qophaa'etti finna jedhan. Dhimmi loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni Amaaraa naannoo Tigraay keessaa ba'u akka ta'e Ambaasaadar Wandimuun ibsaniiru. Gama biraan daandiin qilleensaa Itoophiyaa har'a gara Maqaleetti balaliisaa akka itti fufee ibsameera. Gareen akkaadaamii biyya Beeljeem tokko qorannoo geggeesseen akka ifa godhetti erga waraanni sadaasa 2020 eegalee naannoo Tigraayitti sababa beelaa hanqina tajaajila fayyaa fi waraanaan lammiileen 385 haga 600 ta'an lubbuu dhabaniiru.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduunsaa kanaaf qabnu kanuma gaammaatii qophiilee afaan waliin yeroo gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabetti fufa. Karoora Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuu sirni biltsiginnaa of rakkaa qabu irratti qophiin qindaa'e akka itti aanu kanatti gama keessan ga'a nu faana bu'aa. Karoora Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisu. Uummata bal'aaf galuu baatullee akkuma inni aangootti ol ba'een wixineen bulchiinsa Abiyyi Oromoof summaawaa ta'uu namoonni muraasni miidiyaalee hawaasaa fi kanneen tamsaasaa irratti barreessaa fi dubbataa turanii jiru. Yeroo sanitti uummanni keenya irra guddeessi jechoota mimmi'aawaa inni dubbatu qofatti uufuun yookiin mirqaanuun Abiyyi deeggaraa turee jira. Namoota yookiin dhaabota hammeenya Abiyyi kaasanittis duulamaa turee jira. Kanneen hogganoota qabsoo of godhanii dhageettii uummata biratti argatanitti fayyadamuun akka Abiyyi uummataan jaalatame karoorri diinummaa isaa hin saaxilamne godhanii jiru. Kufaatii uummata keenyaa har'aatiif itti gaafatamu akka ta'an asumaan wal yaadachiisuun murteessaadha. Abiyyi erga aangoo impaayiriitti dhuunfatee waggaa duraatiif deeggarsa uummataa waan qabu sanitti dhimma ba'ee Oromoo kutaa fi amantiidhaan qoqqoodee walitti buusuu fi akka Oromoon gargar caccabee ba'u gochuuf carraaqqii guddaatti ture. Akka fakkeenyatti Wallagga dhaqee yoo nani du'e Jimmaa fi Baalee Wallagga fixa jedhee waltajjii guddaa miidiyaaleen mootummaa fi dhuunfaa tamsaasaa jiran irratti dubbatee ture. Kun akka ijaarame walitti duuluuf baajata guddaa baasee hojjetaa tureera. Haala kanaanis Oromoon yoo nan deeggarre akka inni waggaa 1000 duubatti deebi'ee hin dandamannetti nan cabsa jedhee dhaadataa turuu isaa namuun yaadata. Wixineen sagantaa bulchiinsa Dr. Abiyyi Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuu akka ta'e kan namoonni muraasni fi dhaabonni tokko wawwaataa dubbataa turan amma gochaa mul'achuutti jira. Oromoon biyya walaba Oromiyaa ijaaruuf qabsoo gaggeessa. Dr. Abiyyi garuu akka waan waggoota 30 dabran caasaa bulchiinsa impaayiriitti ture federaalizimiin sabummaa irratti hundaa'ee badee federaalizimii teessuma lafaa yookiin ji'oogiraafii akka bara dargii sanitti hojii irra oolchuun wixinee bulchiinsa isaa keessaa isa ijoodha. Gaafa san waan Oromiyaa jedhamu ni dhabama jechuudha. Kan mirkaneessuuf ammoo saboota biroo hidhachiisee sababni Oromoo irratti duulchisaniif federaalizimiin sabummaa miidhaan isaa kanaadha jedhanii haquuf kan yaadamedha. Akkaataa kanaan Oromiyaa balleessee akkuma yeroo hunda dubbatu Itoophiyaa durii san deebisuun sagantaa bulchiinsa isaati. Itoophiyaan durii kun kan olaantummaan Amaaraa keessatti mul'atu, kan afaan Gi'izii keessatti dagaagee fi sirnoonni haxxeewwanii keessatti leellifaman jechuudha. Kana cufa gochatti jijjiiruufis ifaajjee guddaatti jira. Oromiyaa balleessee taalee biyyattii yookiin kifla hagar isa jedhamuun bakka hedduutti cicciree Oromoo saboota biroo waliin wal laaqee eenyummaa isaa ganee jiraatu uumudha. Kana ammoo hojiitti hiikuuf dhama'aa jiraachuu isaa kanuma argaa jirrudha. Daangaan Oromiyaa shiftoota faannootiin weeraramee Oromoon akka beelladaatti qalamaa jiraachuun adeemsuma Abiyyiitiin ittiin Oromoo fi Oromiyaa balleessuuf karoorfate sanaadha. Oromoon akka shimalaa fi mancaa hin qabanne dhorkaa fi irraa guuraa warra bara baraan Oromoo cabsanii dhabamsiisuuf abjootan finxaaleeyyii Amaaraa ammoo maqaa faannootiin ijaaree hidhachiisaa tureera. Amma isaaniin raayyaa ittisa biyyaa fi poolisoota federaalaa waliin qindeessuudhaan Oromoo jumlaadhaan haala sukkaneessaa ta'een ajjeechisaa fi qalchisiisaa jira. Oromoon miliyoonan qe'ee isaarraa buqqa'aa jira. Lafa Oromoon irratti buqqa'e irraa Amaaraa qubsiisuun bulchiinsa Amaaraa jala galchuun akkuma karoorfate Oromiyaa cicciree dhabamsiisuuf dura duuban hojii Oromoo fi Oromiyaa balleessutti jira. Onoota Oromiyaa daangaa Amaaraa irratti argaman keessatti kan murni bilxiginnaa maqaa faannootiin uummata Amaaraa hidhachiise
Oromoo ficcisiisuufis onoota kanneen akka Amaarri lolee qabate bulchiinsa ofii jala waadatu galameefii jira waan ta'eefidha. Shiftoonni faannoo kan isaan lafa Oromiyaa hedduu akka waan kan Amaaraa tureetti lallabaa turaniifii jiran akkasumaan miti. Shiftoonni faannoo kan isaan lafa Oromiyaa hedduu akka waan kan Amaaraa tureetti lallabaa turaniifii jiran akkasumaan miti. Lafoota kana akka lolanii qabataniif Dr. Abiyyii fi sirni isaa waadaa isaaniif gale hidhachiisee isaan lolchiisutti waan jiruuf karoora isaanii dursanii dubbatan. Kana hojiitti jijjiiruuf hidhattoonni bilxiginnaa marti faannoo deeggaranii Oromiyaa weeraraa jirus. Humni Tigraay keessa ture marti isaa Oromiyaatti bobbaafamuun Oromoo akka loonitti qalaa jira. Faannoo, raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa marti hojuma wal fakkaataa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jira. Ilmaan Oromoo osoo lubbuun keessa jiruu qaluu, morma muruu, ibiddaan gubuu fi jumlaan ajjeesuu hojii idilee godhatanii jiru. Torbanootuma muraasa dura miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko uffata raayyaa ittisaa uffatee nama ibiddaan gubaa jiru bira dhaabbatee yommuu suura of kaasu argamee ture. Suuraan isaas miidiyaalee hawaasaa irratti naannawaa tureera. Engadda ammoo miseensonni raayyaa ittisaa kun gaggeessa Oromoo ajjeesanii billaadhaan yommuu morma muran sursochii yookiin viidiyoon argamee jira. Faannonis baatii kana keessa kanuma yoo raawwatu suuraalee fi sursochiin isaanii argamaa tureera. Kun hundi wixinee sirna bulchiinsa Dr. Abiyyi kan Oromoo fi Oromiyaa balleessuu hojiirra oolchuuf kan godhamudha. Oromoon ammas gamtaadhaan ka'ee irree tokkummaatiin sirna Oromoo fi Oromiyaa dhabamsiisuuf hojjetu kana ofirraa calaasuu qabaan dhaamsa keenya. Karoorri bulchiinsa Dr. Abiyyi kun hojiitti hiikamee hanga Oromoo fi Oromiyaan dhabamutti eeguu hin qabnu. Yeroon falmachuu qabnu amma qofaadha. Itti fufa qabsoo yoo qabsoon bilisummaa kan addaan hin jenne kaayyoo dinnee didaa gara yoo ta'u fincillee gabrummaa. Biyya keenya kan irraa laqamne mirga namummaa kan bootaan saamamne ni falmanna yoomuu gara yoon tokkoomne ni falmanna yoomuu irra wareegamne. Qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Kan addaan hin jenne kaayyoo dinnee didaa gara yoo ta'u fincillee gabrummaa. Itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Kan addaan hin jenne kaayyoo dinnee didaa gara yoo ta'u fincillee gabrummaa. Roro dida
itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Kan addaan ittiin kaayyoon dinnee didaa gara yuutuun fincillee gabrumaa. Fincillee gabrumaa. Itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Itti fufa qabsoo yommuu ta'u qabsoon bilisummaa. Kan addaan ittiin kaayyoon dinnee didaa gara yuutuun fincillee gabrumaa. Fincillee gabrumaa. Fakatan Oromooni bakka biyya lagaa jirtan dhaamsa isiniif qabu jalla wareegaman irree tokkummaatee har'a kafalmatan daranuu nutti mee achuuchaan kaleessa rogayyuun soosoo nu waliin tirmisaa bilisummaa Oromoo qabsoodhaan mirkansaa bilisummaa keenyaa tokkummaa mirkansaa. Dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jechuudhaan sagantaa keenya maayyiirra geenye jirra. Sunis dhimma Oromoo miidiyaaleerraa kan jedhudha. Dhimma Oromoo miidiyaaleerraa har'aa keessatti af-gaaffii yookaan marii YouTube chaaneliin SNN obbo Ibraahim Ganamoo fi Dr. Dassaalany Guyyoo waliin taasise kutaa jalqabaatu isiniif dhiyaata kunooti. Ashama harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattootaaf hordoftoota Shanee News Network fi miidiyoota baay'ee walitti dhufuudhaan Gadaa Media Network miltoo dhugaa akkasumas miidiyoota biraa wajjiniin tokko ta'uudhaan guyyaa har'aa kana qophii addaa tokko isiniif dhiyeessinee jirra. Keessummoota qaqqaalii lama qabadhee dhiyaadheen jira. Obbo Ibraahim Ganamootiif Dr. Dassaalany Guyyoo. Inni irraanfanne warreen amantaa kiristaanaa hordoftan hunduma keessaniin guyyaa har'aa kana addunyaarraa facaatanii uummata Oromoo bal'aa guyyaa kana kabajattan Merry Christmas guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga isin ga'e jechuun barbaada. Keessummoota keenya baga ayyaanaan isin ga'e baga nagaan immoo dhuftan. Galatooma ulfaadha hunduma namaatu baga nagaan gahee gammachuu tana keessatti ayyaana keessatti saba keenya akka biyya keessatti dararamaa jiru immoo irraanfachuun nurra hin jiru. Galatooma namni hundumtuu ayyaana gaarii. Ayyaana kanaan geessanii galatooma. Obbo Jamaal Ganamoo yookaan Ibraahim Sinan jedhaa gaanii yeroo tokko tokko maqaan isaanii guddaadha waan ta'eef akkasumatti si waama yeroo jalqabaatii fi gara miidiyaa keenyaa keessummaa taatanii waan dhuftaniif ulfaadhaan isiniin jedha asumarraan jalqabaa yeroo jalqabaatii fi asitti waan argamtanii keessummaa koo waan taataniif ulfaadhaa yeroo gabaabaatti illeedha yaada kana kan isin dhiyeessinee tole jettanii dhuftanii kanaaf irra deebi'ee guddaa isin galateeffachuun barbaada mee har'a Oromoof Oromiyaan maal keessa jira
akka nama quuqama sabaatii fi mirga Oromootiif falmaa godhaa jiru tokkoo fi akka xiinxalaa siyaasaatti haalli har'a Oromoof Oromiyaan keessa jiru maalidha obbo Jamaal? Baay'ee galatooma obbo Bilisummaa naaf yeroo keessaniifis baay'ee galatooma ulfaadhaa isiniin ja'a carraa kana naa kennitanii akka uummata keenya wal qunnamuu dandeenyuu fi yaada wal jijjiirru. Akkuma beektu Abiyyi gaafa aangoo qabaturraa kaasee dhaadannoon isaa guddaan ani akka Minilik ta'uun irra jira, akka Haayila Sillaasee ta'uun irra jira. Kitaaba isaa ka barreesse Erkaa Binnaa Membar jedhu keessattis warri addunyaa kanarratti maqaan isaanii irraanfatamne warra nama gurguddaa ta'an warra Alexander the Great, warra akka Napoleon the Third, warri gurguddaan kunniin waan gurguddaa hojjetanii nama saamiidhaan malee nama saa cinqursan malee maqaan isaanii bifa wal falmasiidhaadhaan ka'a. Namoota gurguddaa addunyaa waamattu keessaa tokko. Anis akka isaanii ta'uu qaba jedha kitaabichisa. Anis akkuma isaanii harkas namarraa jiru, miilas namarraa jiru, mormas namarraa muru. Akka isaanii maqaan kiyya akka hin irraanfatamne addunyaa kanarratti hamtuu tahee toltu hojjadhee deemuu qabaa jedhee kitaaba isaarra barreesseera. Isuma kan hojiirra oolchaa jira. Akkuma Haayila Sillaasee, akkuma Minilik karoora keenya kan eega gaafa Minilik du'e fuulduratti hin deeminii san hojiirra nu oolchuu dhufee waaqni nu ergee nuu fide jedhee Daani'el Kibritis miidiyaa irratti dhaadesseera. Kan hojiirra oolaa jiru guddaan kana jechaadha. Abjuunsaa guutuun biyyattii san keessatti aangoo akka itti qabatanii fi eega qabataniin booda immoo akka itti turan kan jedhu kitaaba barreessee kitaabichuma isaa hojiirra oolchaa jira jechaadha. Nama fixuudhaan, nama ajjeesuudhaan, sabaaf sablammoota walitti buusuudhaan wanni inni dalagaa jiru hedduu nama gaddisiisa. Maaf kana gootaa namni dhumaa jira yoo jedhaniin homaa miti. Inni kuni albuuda fertilizer xaa'oo biqiltuu ani dhaabaa jiruuti jedhee nama deebisu jechaadha. Ilma namaa biqiltuu fixaa mukaaf biqiltuu kanaaf xaa'oo naa ta'a jedhee nama gaggeessaa jiru. So amma wanni biyya keenya keessatti argaa jirru kun jaarraa 21ffaa dhiisi. Meebii gaafa ilmi namaa homa takka iyyuu hin beeku looniin garaagarummaa guddaa hin qabu jedhamuyyuu ilmi namaa akkanatti wal qaluu isaa dhageenye hin beeknu jechaadha. Oromoo itti bahanii morma qalanii sagalee isa waakkataa turan harka murre harma hin murre jedhan san har'a morma muruu gahan jechaadha. So Oromoon haala daangaa malee suukkanneessaa ilmi namaa silaa arguu dhiisi dhagahuu iyyuu hin dandeenye keessa jira. Nama mukayyuu akkasitti murtu jechaadha. Uummata keenya ambulaansii keessaa gabbaasanii nam 7-8 gamaa gamanaan akka nama muka ciruutitti albeedhaan gubbaa isaan dhaabbatanii irraa waraan agarta. Yeroo isaan hoolaa fi loon iyyuu akka namni hin qalletti nama qalan otoo lafeen namaa qaqaqaqa jettu yeroo isaan muran baay'ee kan nama suukkanneessu jechaadha. Kan jiraachuma ilma namaatu nama jibbisiisu kana argaa dubartiin ten fayyaa argachuu kan dandeenye hawaasni addunyaa kun ilmi namaa ka fayyaa argachuu hin dandeenye Oromoo irra deemaa jira. Kun qaamaan bira dhaabbatanii waan harkaan godhan. Kan kana caalu mootu masjiidni keenya, chartiin keenya, gabayaan keenya, manni barumsaa keenya dirooniidhaan xayyaaraan galgalaa ganama tumamaa jira jechaadha. Kan ammoo kan godhan diinaaf tumsanii aangoo nu tursiisu ni deeggaru waggaa kuma guutuu ati nugusa nuu tahe jedhanii warra kaleessallee diinummaa guddaa Oromoo irraa qaban warra jibba guddaa Oromoo irraa qaban tumsa mootummaa naannoo Amaaraatiin akkasumas kun kara seera qabeessaatiin kara biraati immoo seeraan ala faannoo ofii gurmeessanii paarlaamaa irra taa'ee Abiyyi jajee jarri jaalattoota biyyaati kaleessa Itoophiyaa tiksaa turaniiru har'as Itoophiyaa tiksaa jiru borus ni tiksu kan balleessuu qabnu shaneedha jedhanii laayinsensii yookaan hayyama kennaniifi saba keenya akkuma jirutti walitti qabanii Oromoo sabboonummaa qabu, Oromoo Oromummaa jaalatu, Oromoo biyya ofii jaalatu, Oromoo saba ofii jaalatu, Oromoo afaan kan kootiin dubbadhee jiraachuu barbaada, seenaa kiyya ofii kiyyaa barreeffadha jedhu hunda lafarra akka jirutti. Kuni garuu milkaa'aa hin milkaa'u. Wanni milkoofneef sabni Oromoo isa kaleessa isaan yaadansanii miti. Akka kaleessa akka gaafa Minilik inni harka duwwaa tahee jarrimmoo hidhatanii kophaa isaanii deemaa jiran. Sabni kun ofirraa ittisuu danda'a, ofirraa deebisuu danda'a. Amma immoo gaafa Oromoon xinnoo isii waa ofirraa deebisuu yaalu addunyaa irratti gadi yaa'anii nutu ajjeefame, nutu fixe, nutu dhume jedhanii kan Oromoo ajjeesanii dhiiguma keenyaan diinagdee funaananii deebisanii wal gurmeessanii saba kana balleessuun durra jiranii warra Tigraay fa'aa irratti illee waan haasaa turanii yaadattu. Amma booda nama ajjeefnee awwaaluu miti. Akka hoolaa akka re'ee waddinee nyaanna jedhanii lubbuun jiruu fi reeffa namaallee uummata waaddu jechaadha. Haalli Oromiyaan keessa jirtu hedduu kan nama gaddisiisu kan garaallee nama kutachiisu. Kutatee Oromoon warra nun barbaanne biyya san keessatti Oromoon barbaadamaa miti. Oromoo taanaan itti shakkamaadha. It can be anybody. Abiyyi mataansaa
warri naftanyaa maal isaan jedha shanee ነው እሱም ራሱ ኦነግ ነው እዛ ቁጭ ያለው inni mataansa afaanuma oromoo waan dubbatu oromoo tahee tahuu baate iyyuu oromoon Itoophiyaa keessatti barbaadamaa miti afaan oromoo barbaadamaa miti innis ummanni kunis biyya san irraa akka hin taane isaanuu mataan isaanii ragaa ba'u oromoon uummata Itoophiyaatii miti siin jedhu soo ka isaan barbaadan maal oromoo dachee isaa irraa qulqulleessanii biyya isaa fudhachuudha kana deemaa jira hanga isaaniif danda'ameen woboo duubbee dhabsiisuudhaan saba oromoo buqqisanii ka danda'an ajjeesanii biyya isaa irraa buqqisanii amaara qobachiisanii oromiyaa fudhachuudhaaf deemaa jiru dhaadannoon isaanii baay'ee ifaadha dhoksaa takkayyuu hin qabu isin nama malee biyya kanatti nama biyya hin qabdanii wallagga kan amaaraati wollo kan amaaraati tuulamni kan amaaraati harargeen kan amaaraati baale laal daangaa somaalee irra jirru otoon hafin wanni kun hundumtuu keenya ርስታችንን እናስመልሳለን ስልጣናችንን እናስመልሳለን አሁን ትክክለኛ መሪ ተገኝቷል አብይ ዋን ከን ሁንዱማዩ ሴና ከሌሳ ዴቢሱ ዋን ዴሙፍ ላፈ ኬኛለን ደፈና አንጎ ኬኛለን ደፈና የደኒ ብየቲ ጉቱ ይብደረ ካህኔ ጅሩ ትግራይ ዋን ጎደን ነምኒ መርቱ እንዱቀባ አመሞቱ ትግራይ ራ ወቦ በሌሲና ከን አንጎራ ኑካሱ ደንደው ወቦ ዋን ተሄፍ ኢሴ ትግራይ ሰነመ ገዲ ላፍፍኔ ራ ኢሳኒ ወጅን ጥቆሲ አራራ ጎኔ ወቦ እረቱ ዱለ ከን ጀዱ ኩን maaliif humni aangoorraa nu kaasu ka finfinnee marsee sabaan deeggarsa guddaa qabu boo waan ta'eef isa balleessu wammoo sabicha balleessuu qabnaa yoo ta'u sabicha hin balleessin woboon baduun danda'u kan jedhuun saba oromoo irratti duula guddaa deemaa jira kun haala nama gaddisiisu egaa oromoon baay'ee waan hubataa jiru natti fakkaata amma akka duraanii baay'ee rafaa jiran fakkaatu irribaa nu kaasaa jiru garuu baay'ee caalatti dammaquu qabnaa haalli biyya keenya jiru hedduu daangaa malee kan nama suukanneessu ka ilmi namaa ijaan arguu dhiisii gurraan dhagahuun dandeenyutu deemaa jirachuu barbaada fayyaa ta'e dhiifamaa dheeressallee. In dheeranne obbo Jamaal isinitti deebina maaliif wanti amma deemaa jiru akka dhala namaa tokkottiyyuu kan nama raffisu yookaan immoo boqonnaa kan namaa kennu miti akkuma namuma ta'anii dhalachuudhaan bifa barbaaddeyyuu qabaadhuati biyya kamittuu dhaladhu wanti amma uummata Oromoo irratti deemaa jiru ta'ee jedhee paarlaamaa keessatti illee qindaa'aa kan ta'e biyya Eertiraa dabalatee isteet Amaaraa jedhamu kana dabalatee garee finxaaleeyyii hundumaa dabalatee goochisuu kanneessaan uummata Oromoo irratti deemaa jiru waan boqonnaas namaa kennu miti waanis nama aara galfachiisu akka dhala namaa ta'u qofni kana silaati gadi beekan nama dubbachiisudha mee itti deebina Dr. Dassaaleny akkuma nama biyya keessaallee quba qabu tokkotti odeeffannoo qabu tokkotti arra uummanni Oromoo qabatamaatti maal keessa jira uummanni keessumaa gara maccaatiif tuulamaa jiru kun gidiraa hamaa akka argaa jiru odeeffannoo argaa jirra mee uummanni keenya arra maal keessa jira dudduubee rakkoo kanaas immoo ciiciiti yookaan immoo dhoksaan siyaasaa deemaa jiru maal akkuma amma obbo Jamaal kaa'u yaalanitti maali mee gara keessanii isa kaan obbo Jamaal dubbateera isa irra hin deebi'u wantichi wantumti Oromoon illee irra deebi'ee hubachuu qaba jedhee ani yaadu Oromoon Itoophiyaa miti jarri Itoophiyaa jechuun Amaara jechuudha haala amma jirutti wanti isaan nu agarsiisanitti akkaataa ijaarsa isheetti sirni ishee seerri ishee amantiin ishee mootummaan ishee wanti Itoophiyaa jedhamtu isa Baayibilii achi asii duubatti rifeer nuun godhina dhiisaa isa. That is a fake argument. Reality lafarra jiru Itoophiyaa jechuun Amaara jechuudha. Yoo akka Amaaraa dubbatte afaan Amaaraa dubbattaa jechuudha. Yoo baratte afaan Amaaraan barattaa jechuudha. Yoo amante waaqa Amaaraa amantaa jechuudha. Yoo jiraatte akka Amaaraa taataa jechuudha. Yoo fuutee intala Amaaraa fuutaa jechuudha. Social fabriksiin illee sanarra dhaabata jechuudha. Yoommoo mootee akka Amaaraatti moota jechuun hin nama ajjeestaa nama balleessitaa jechuudha. Amala bineensaa jechuudha. Amala namaa miti. So Itoophiyaa keessaa Oromoon waan qaba jedhu Oromoo taa'ee uf goomsu aduu keessa qaqqaammatu goommaa qaqqaammatu jechuudha. Anis akka biteen beeku yaada akkasii impaayera yeroo ijaaramtu si balleessitee si quucarsitee si yoomsitee si buqqistee yoo ati amma fe'e sammiit goote uffitti si maktee uf si gachisiisteeti akka si goote amaaraayizeeshinii isa isaan irratti deemsisanii sirna barnootaa balleessanii amantaa
yoo kiristaana taate malee kiristaana iyyuu isa kam biti ortodoksii yoo taate malee ortodoksiin immoo amantaa iyyuu miti baay'ee akka Itoophiyaatti. Ortodoksiin jira baay'eedha. Raashiyaan ortodoksii jira, Giriik ortodoksii jira, maaliin jira. Isaan kun amantii akkatti Baayibilii faana ol qabatu qaba. Kan inni Itoophiyaa keessa jiru baay'ee ortodoksiin amantaa miti. Oromoonni amanuu danda'a. It is a culture of Amara. Aadaa Amaaraatiin kun. Agartee waan isaan barreessani. Namni Oromoo fuudhe yookiin dubartii Oromoo faana ciisee waggaa 10,000 fi akkasiin gubataadha. Namni Islaama faana, namni Shaanqillaa faana. Kun amala Amaaraati malee aadaa Amaaraati malee amantaa keessa hin jiru Baayibilii keessa. Baayibilikaal beezii hin qabu. Kanaaf ortodoksiin Itoophiyaa keessa jiru suni aadaa Amaaraati jedheen amanan. Akka kanaattis hin argaa ture. Addunyaa keessatti ortodoksiin jiru taabota 44 hin qabu. Guyyaa hojii dhiisee oduu taa'een odeessu. Hojiin lagatu. Isuma Itoophiyaatti jechaan isuma Amaaraa kanaa jechuudha. Kanaaf Oromoo kanaan goomsanii baay'eesaa isa isaanitti tole isa isaaniif ergame madaksanii akka nama horii madaksutti madaksanii uf gatee fira jibbee yoo afaan isaallee dubbate xiqqeessee yoo aadaa saba sanaallee godhe gadi xiqqeessee jara sanatti uf madaksee jiraata. Kanaaf ragaan warra kanaan dura jeneraal ta'anii biyya sana gargaaraniiti. Koloneel jeneraal maal jedhi maangoo miliitarii qaban sana hundi isaanii Oromoof jecha tokko hin dubbanne. Warra ergamaniif garuu kufanii qabu. Itoophiyaatti dubbannaan gooftolii isaaniitti dubbannaan si balleessu. Isaan akkasiitu guddifatee horatee ilmoo horatee warra irra OPDO jedhamtu kana. PP ufiin jette maqaa meeqayyuu haa jijjiirattu. Afuuruma Amaaraa gangalchiti. TPLF jalatti yeroo aangoo qabaachaa turan waggaa 27 beezik hojii isaan hojjetan poolisii Amaaraa ani miidiyaa adda addaa irratti dubbadheera. Poolisiin impaayera sana keessattis bahe fedha Amaaraa ala poolisii imaammanni bahee beeku tokko hin jiru. Imaammanni kun takkaa Oromoo hin ilaallatu jecha Oromoo balleessu ilaalla. Sanaaf Oromoo maal keessa jira? Imaammata waggaa dheeraaf irratti baasan sana amma hojiitti hiikaa jiru. Jijjiiraa jiru. Hojiitti jijjiiruu isaanii immoo karaa adda addaan agarsiisan. Aanolee irratti harma murtanii, harka kuttanii, calanqootti nama fixxanii jennaan lakkii tarattarati Oromoo illiitiiti jettee gadi baate aanoleen diigamuu qabaa maaliin kana ta'uu qabaa jettee iyyaa turte. Kan iyyuu warra isaan guddisanii madaqxee fi Oromoos ta'uu dandeessi. Ormas ta'uu dandeessi warri madaqxe kun. Sirna Amaaraatti warri madaqxe akka kanaatti Itoophiyaa jettee iyyitu uummata keenya irratti balaa hamaa akkasii takkaa otoo isheen quuqiin lafa sanarra jiraachaa turte baay'ee. Lafa kanarra waggaa baay'ee jiraatan baay'een isaanii. Uummatuma Oromoo faana jiraachaa turan. Oromoo gaaf tokko isaanitti bu'een beeku. Hin nyaachise, lafa kenneef, intalatti heerumsiise. Maqaa isaayuuf jijjiire. Maqaa accept gochuu irra darbee maqaa isaayyuu itti baafate. Baay'eensa. Islaamas ta'e, Kiristaanas ta'e, waaqeffataas ta'e Oromoon maqaa isaayyuu gara sanatti hambaafate. Hedduu. Isa kana keessa godheessuu isaan jiraachisu isaan qeesatti isa dadhaban. Maaliif sirnichi ijaarsisa akka isaan baatutti hin taane waan ta'eef. So mallattoolee nama argaa jirru mallattoo miti baay'ee. Kuni piraaktikaalii abdii kutannaa, abdii murannaa. Wanta kana yeroo bara wayyaanee maal haasa'aa turan inni Itoophiyaawwiin jedhu malee Amaaraa ofiin hin jedhan. Itoophiyaa jechuun immoo Amaaraa jechuun hedduma hunda jira. Riijiniin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa amma impaayericha keessa jiru hundumtu bakki Amaara hin jirre hin jiru. Kanaaf laafni hundumtu waan keenyaa isa jedhu himaa turan hundattuu. Wanti impaayera sana maaliif akka Itoophiyaa jedhamu hangoo isaanii Amaaraa filosoofii Amaaraa world view qabateeti impaayeri sun kan inni lafa dhaabate. So eddee hundumtu waan keenyaa isa jedhu bara wayyaanee gaazexaatiin sirbaan kitaabaan isa namichi cirkaabinnaawwan barjeessan kitaabaan tiyaatiriitiin fiilmii adda addaatiin wanti isaan produusiin goone hin jiru. Waggaa 27 sana keessatti inni isaan dabarsaa turan gaafa xinnoo ishee wayyaaniin
aangoon ishee laafu uummata xinnoos waan taateef waan sodaatteefis waan baay'eenis waan irra uummanni Oromoos itti cimaa dhufeef peacefully transition goonattee isheen amma saamtee gaafa isheen sokkuuf jettu the first target godhan durayyuu ishii jala ta'anitti gubachaa turan akka ishiitu nutti kana fideedhanii yaadanii waan ta'eef jalqaba lolichi lola isaanii akka ta'e maana riisti maas mallaas jedhan walqaayitti lafa hansaan hin taane saba biraa hanqimaanti lafni sun baay'ee kan Amaaraati raayyaa kan saanii kan hin taane kan Tigirees miti kan Amaaraas miti raayyaan lafa Oromooti lafa keenyaa Walloo lafa Oromooti han keenyaa Matakkal Wambaraa lafa Oromooti han keenyaa Awaash lafa Oromooti han keenyaa Awaash akka tuuristiitti dhufanii ilaalanii lafa argan hunduma han keenyaa lafa argite immoo Amaara akka lafa isheen taane waan agarsiisu maqaan ishiitti baastu Addis jetti. Isheef haaraadha dhuguma. Addis Ababa, Addis Katama, Addis Caama, Addis maalumti fe'e Addis. Isheef dhuguma haaraadha wanti sun. Lafichi waanuma ture. Wanta akkasiitiin uummata keenya lafa qabachaa yookiin immoo maqaa lama walitti hidhu. Fakkeenyaaf wanti amma Maccaa irratti ta'aa jiru fi Karrayyuu irratti ta'aa jiru fi Walloo irratti ta'aa jiru kan afaan ol qabata. Maqaan magaalota kiiramutti aanee jiru Haaroo kan jedhamu tokko jirti. Haaroon Oromoo baase. Addis Aalem isaantu itti baase. Haaroo Addis Aalem jedha magaalli sun. Aanaamtu isaayyuu Haaroo Addis Aalem jedhu. Asuma Gincii hoolota Addis Aalem. Every place Addis. So isa kana har'a addisummaa isa afaaniin jechaa turan practically nama haaraa itti fiduu isa jiru balleessuu isa jedhu qabatanii Oromoo qiraa jiru ajjeesaa jiru wanta susukkanneessaa nama jibbisiisu duwwaa miti namuma ta'uu keetiin ilmoon namni bineensa nyaata malee yoo nyaate bineensa jechuun wanta animals kan qalatee nyaata malee ilmoo namaa gogaa akkasitti irraa baasee nyaachuu isaanii nun agarsiisne malee practically akka nyaatanitti hin amanan. Amma kana booda isa isaan kanaan dura ijoollummaa kootti Amaarri budaadha nuun jedhanii nutti himaa turan isaanumtuu budaa sirba irratti ufiin sirbaa turan amma they proved. Anamma they are really budaa. Anamma Amaarri budaa miti namni naan jennaan nama nyaatu yoo jedhe hin amanu. Kaanibaalizimii uummata gaggeessu jedhee amanan. In the world this is hin jiru addunyaa irratti namni nama nyaatee beeku. Jarri kun inda fiyyal xabsooma bilaati jechuun otoo keessa hin jiru ta'e eessaa dhufa yaadni xabsooma bilaati waan hin jiru otoo piraktikaali hin jirre ta'e ittiin fayyadamtu jecha akkasii. Si keessa jira jechaadha wantichi. Piraaktis gochaa turte jechaadha. Ilaal nama waan akka haasaa uummanni keenya jedhu tokkoon jedheetoon asumaan xumura. Namatu waraabessa afaan walitti dhufennaani waraabessi bineensa nama nyaata waan sodaatamu baqatee muka yaabbate. Waraabessi bu'ee si nyaadhu jetteen jennaani bu'uulee nan bu'aa jedhe maalumatu ishee si nyaadhu jette sana fidee hin nyaata waan ta'eef waa'ee si nyaadhuu kaase agarte innis xindefiyyal xabsooma bilaati nonni jedhu kun ilmoo namaa nyaachaa ture jechaadha reeffa namaa meeqa ibiddaan gubani xabsooma bilaati noo jedhee immoo nutti meera so wanta keessa jiru hawaasni tokko waan jechootan inni itti fayyadamu jechoota hojiirra oolchu itti fayyadamu itti gargaaramu irraan kan ka'e itti fayyadamu waan tokko. Kaleessa miidiyaa tokko irratti haasa'aa turan miidiyaa Amaaraa irratti waa'ee shanee inni kaaseef inni itti tuqee darba. Kiiramuu irraa buqqaane jaartee irraa buqqaane naannoo sana jiran istu Wallaggaa irraa buqqaane nuyi gaafa buqqaane eenyu sin buqqisennaan shanee miti shanee ofirraa ittisne irraa jedhe qotee bulaan tokko. Shanee eenyu dhagaa akkasaan abaawoodha. Oneegin immoo takalaakilenan. Oneeg shaneen immoo nyaata takalaakilenan. Gin inyaan efejjeenu mangistinoo የኦሮሚያ መንግስት ነው ማሊ ነው jetteen himan. Keessatti wanti haasa'an tokko ammam akka gurmaahanii meeshaa hidhatanii isaanillee maaliif takalaakilenan jechuun maacha meeshaa qabnaa jechuudha miti lolaa jirra jechuudha bee. Humna caalamnan jennaan baanee garuu namshaan yoo baate akka isheen itti dhiitu agartan namni baay'een hin jiru akka namni miiliyoonni meeqa buqqa'e taasa'u. Hankeenya miiliyoonni meeqa buqqa'e abbaan dubbatuufidha. Kanaaf Oromoon bakka jirutti otoo dubbateef isa booda irratti dubbachuu dandeenya. Wantichi wanta haasa'anii xumuran miti garuu
akkatin xumuruu wallaale because this is very dangerous and very critical issue for us. Dhaggeeffattoota keenya mariin kun kanaan hin xumuramne itti fufasaa immoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Madara,
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabaa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatooma. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.